akka Wallagga Bahaatti aanaa 17 magaalaa tokko irratti kennuuf deemaa jirra jechuudha. Kanaaf egaa aanoleen kun daa'ima yoo xinnaatee naannoo 300,000 fi akkuma kana 591 ta'u akkuma waliigalaatti akka Wallagga Bahaatti isaan kana irratti taargeet goonee kennuuf deemaa jirra jechuudha. Kanaaf duulli kun egaa akkuma biyyoolessaatti gubbaa marraa kaasee naannoo akkuma kana immoo godina aanaa ganda jechaama akkuma hierarkii jiruuni hin gaggeeffama jechuudha. Kun egaa kan inni gaggeeffamu gaafa 18 hanga 21 maarchii kana jechuudha. Kanaaf isa kana akka isaan beekanii asii deebi'anii akkuma nuti asitti orienteeshinii laanne isaanis deebi'anii hojjetaa aanaa isaanii keessa jiruuf dhaabbata fayyaa isaanii keessa jiruuf akka isaan orienteeshinii kennan. Orienteeshinii akkasumas immoo sagantaa dammaqinsaati duula talaalli pooliyoo marsaa 5ffaa akka biyyaatti geggeeffamu godina keenya keessattis gaafa 18 amma 21tti kan geggeeffamu ta'a. Pooliyoon dhibee talaalliidhaan ittifamudha. Haa ta'u malee garuu yoo ittisuudha baanne dhibeen kun daa'imman irratti laamsheessaa fiduudhaan daa'imman kun umurii isaanii guutuu akka hiriyaa isaanii baratanii lafa ga'uu qaban akka isaan hin geenye gochuu irratti akkasumas biyya irrattis dhibee baay'ee miidhaa guddaa geessisuu danda'udha. Kanaaf daa'imman kana bira geenyee dhibee kanarraa baraaruudhaa fi duula talaalli pooliyoo nuti amma marsaa 5ffaa geggeessaa jirru kun baay'ee murteessaadha. Amma hubannoo arganne kana akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan godina keenyaatti bakka carraa argannetti duulli amma gaggeeffamuuf itti yaadamaa jiru kan pooliyoo kun faayidaa qabeessa akka ta'e daa'imman akka gargaaru keessumattuu sammuu gaariin akka guddatanii fi dhukkubaalee akka daddarbuu kanneen akka neerviif faayidaa guddaa akka inni qabuu fi daa'imman sirnaan akka umurii isaanii eeggatanii haasaan yookaan afaan isaanii akka ta'e waan gargaaru dadammaqsina ingoonaa jenneeti gaamuun erga dhageenye kanaan duras ni beekna baay'ee amma garuu jireessaan maatiin jiran hawaasni baadiyyaarra jiru nuun magaalaa jirra akka isaan ergaa dabarsanis karaa bilbilaa isin dabarsanaa isin jedha. Talaalliin kun daa'imman waggaa 5 gadi jiran irratti dhiibbaa guddaa kan qabudha. Akkuma barumsa irratti kennamaa turettis laamsheessuurraa kaasee hanga lubbuu dabarsuutti kan geessisudha waan ta'eef asirratti xiyyeeffannaadhaan hawaasa garqabanii hawaasni hubannoo gaarii argatee daa'imman waggaa 5 gad jiran kana akka talaalchisatu irratti hojjechuun barbaachisaadha jechaadha. Qaamni kamiyyuu qaamni qooda fudhattoonni kamiyyuu taane dhimma kanarratti hawaasa keenya beeksisnee hubachiisnee akka talaalchisatan ijoolleen akka talaallii kana fudhattu gochuun barbaachisaadha. Leenjii kana gadi buunee sadarkaadhaan leenjisuudhaaf karoorfannee jira. Tokko buufata fayyaa irraa ogeessonni leenji'u, hojjettoonni ekstenshinii fayyaa leenji'u akkasumas hawaasa keessaallee namoonni ol waamanii akkaataan isaan itti hubannoo argachuu danda'anii fi dhibee kana keessumaa hawaasa biraan ga'u daa'ima akka talaalamu gochuu keessatti wanti nuyi adeemuuf jedhaa jiru jira. Hojiin kun immoo mana manatti hojjetama waan ta'eef qaama hundumaa bira akkaataan itti ga'uu danda'u fi daa'imman waggaa 5 gadii aanaa keenya keessa jiran hundumti isaanii talaallii kana argatanii daa'imman boriif bu'uura biyyaa waan ta'aniif dhibee kanarraa akka isaan baraaramuu danda'aniif wanti nuyi qabannee irratti hojjetaa jirru hin jiraata jechuudha. Advocacy pooliyoo kun yookiin dammaqinsi kun kan barbaachisee fi diraay pooliyoo kan jennu kanuma
dirooppii pooliyoo irraatii kan dhufatu bakka biyya keenyaatti gara 42 akka Oromiyaatti 38 akka godina keenyaatti immoo aanaa Saasiggaatti tokkotu argamee jira. Kanaaf kuni tokko akka inni hin babal'anne ittisuudhaaf talaalliin isa jalqabaate jechuudha. Talaallii kana daa'imni talaalamuun mirga isaaniiti. Maatiin yookiin guddisteen immoo talaashisuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf daa'ima fayya buleessa ta'e qaama guutuutiin barnoota isaas haa ta'u akkuma daa'ima warra kaan hiriyoota isaa kan bahee galee taphatu argachuuf qabaachuuf talaashisuun kun baay'ee murteessaadha. Uummati keenya kana beekee tokkoon manaa manatti yeroo deeman deeggaruu tumsuu yoo kanarra darbe immoo bakka isaan qopheessanitti waamanitti deemee akka taasifatu gochuutu nurra jira jechuudha.